Ashama akkam jirtan ilmaan Oromoo karaa addunyaa kanarratti argamtan hundumti keessaniyyuu barumsa tokkoon qabadhee isin dhiyaadhee jira. Barumsichis akkamitti bilbila keessanirraa gara biyya Itoophiyaatti bilbila keessanirraa kaardii namaaf erguu dandeessan kan jedhudha. Kaardii biyyoota adda addaa teessanii gara Itoophiyaatti namaaf guutuu qeerroo biyya jiran akkamitti akka qarqaaruu dandeessan bifa kaardiitiin isinitti agarsiisa. Na hordofaa isiniin jedha. Namoonni biyya ormaa keessa jiraatan biyyattuu keessattuu warroonni biyya Arabaa jiraatan akkamitti akka argitan isinitti agarsiisa. Kan biyya Awuroopaas akkasuma ni hojjedha. Amma kan biyya Arabaa keessa jiraatan isinitti mul'isa jechuudha. Warroonni biyya Arabaa keessa jiraatan kaardii akkamiin gara biyya Itoophiyaatti erguu dandeessan kan jedhu isinitti agarsiisa. Meseejii keessan keessa seentan jechuudha. Meseejii bilbila keessanii keessa irratti cuqaastu. Yeroo irratti cuqaastan bifa kanaan isiniin dhufa bilbila keessan akka bifa kanaan osoo isiniin dhufne dura bifa kamiin isinii dhufa seetu bifa kanaan isinii dhufa. Isin argaa jirtan kana isii kanarratti yeroo cuqaaftan bifa kanaan isin yeroo dhufutti isii kana bulee kana kan argaa jirtan jedhan ilaala. Sorry. Bifama bifa kan isii kana bulee kana argaa jirtan jedhan ilaala. Yeroo bulee kana argitan akkuma argaa jirtan kana isii bulee tana irratti cuqaasuu jechuudha. Yeroo isii irratti cuqaastan gama kanaan gara sunnaatti isin fudhata. Anammoo waan itti mokkore jiruuf ammaaf kaardii waan keessaa hin qabneef erguu waan hin barbaanneef jechuudha. Isinitti mul'isuu qofaa fi biyya Kwaatar keessaa kan Kwaatar irraan eegala. Biyya Kwaatar kunoo argaa jirtan jedhan ilaala. Gubbaa irraa akkuma argaa jirtan kana 9779 fun kan Vodaafonaati. Yeroo biraatiif garuu kan Oridos qabadhe isiniif dhiyaadhaa yookaan warroonni ammaaf barbaadan nagaafachuu dandeessu keessaanis akkasuma koomentii irrattis jechuudha. Ammaaf kan Vodaafonaa isinitti agarsiisa. Vodaafoon akkuma argaa jirtan kana gubbaa irratti 9729 kan jedhu kana gubbaa irratti meseejii barreessitu kanarratti ergitan jechuudha. Maal jettanitti ergitu? Lakkoofsa keessan kan bilbilaa qofa itti ergitu kana jechuudha. Lakkoofsa keessan kan bilbilaa Itoophiyaa qofa itti ergitu. Yeroo itti ergitanii kaatan bifa kanaan isinii dhiyaata. Ani kana misaaliidhaaf an kaa'e kana yeroo laaltan kana jechuudha. Please select jedha kan keessa filadhu kan armaa gadii kana keessa kamiin barbaadda gosa baankiitiin immoo gosa laawwantiin immoo gosa kamiin barbaaddaa sin jedha. Ani tokkoon filadha. Yeroo tokko filadhutti kan bilbilaa waan ta'eef jechuudha. Tokkoon itti filadhee jira kun akkuma argaa jirtan kana. Yeroo an tokko filadhu kanatti asii gaditti akkuma argaa jirtan kana filannoo naaf kaa'ee jira. Filannoon inni naaf kaa'es kan maaliitii yoo jettan kunoo akka argaa jirtan kana ofii gaditti kunoo tokko hanga afuritti jira. Kanneen keessa filadhu naan jedha. Birrii meeqa akka ergu waan barbaadu jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan birrii Itoophiyaa birrii 50 birriin asii birrii 7 fi saantima 39 qarshii biyya kanaa jechuudha. Riyaala 7 fi saantima 39 qarshii Itoophiyaatti birrii 50 biyya ga'aa jechuudha. Asitti ammoo birriin 14 fi saantimii 78 birrii Itoophiyaatti birrii 100tu achi ga'aa jechuudha. Akkuma kanaan kun ETB birrii kanaan meegaabaaytii isaallee akkanumatti ka'a. Intarneetas fayyadamuu ni danda'a abbaan sun. Intarneetni yoo kan hubanamu ta'e jechuudha. Bilbilattis bilbilachuu danda'a. Hundaafuu ni fayyada jechuudha. Birrii asii riyaala 44 yoo namaaf ergitan taatu riyaala 44 fi saantima 32 yoo namaaf ergitan birrii 300 Itoophiyaa ga'aa jechuudha. Akkanuma hiriyoota koo akkuma argaa jirtan kana bifa kanaan filattanii lakkoofsa barbaadan keessaa filattanii asirratti cuqaastanii yoo tokko erguu barbaadan lakkoofsa tokko cuqaaftanii sana booda isiniif ergaa jechuudha. Gabamatti bifa kanaan ofirraa xumuruu dandeettu jechuudha. Kana keessa yeroo inni lakkoofsa tokko tuuxanii meeseejii inni deebisee isin erge lakkoofsa tokko tuuxu ammas jechuudha. Ammaaf ani erguu waan hin barbaanneef isinitti agarsiisuu duwwaadhaaf. Amma itti aansuudhaan kan biyya Dubaay isinitti mul'isa. Biyyi Dubaay keessa warroonni jiraatan amma gubbaa argaa jirtan kanatti 1,700 jettanii itti barreessitu gubbaa irratti. Jala kana dhuftanii asittis amma akkuma argaa jirtan kana bakka lakkoofsi keessan itti gurtan kana bilbila keessan koodii Itoophiyaa osoo hin irraanfannee 25 jettanii 19 achiin booda lakkoofsa bilbila keessanii kan barbaadan filattanii itti barreessitu jechuudha. Akkuma kan fuuldura duraanitti argitan san gosuma kanaan akkuma tokko jechuudha. Koodii isaanii bichatu wal dida. Koodii isaanii kana duwwaa wal dida waan ta'eef
haalli isaanii hundinuu akkam tokko deemaa jechuudha. Kanaaf gubbaa irratti argaa jirtan kana 1,100 jechuudha kan Dubaay. Warroon Dubaay kanaan fayyadamuu dandeessu jechuudha akkuma kaanitti jechuudha. Viidiyoo duraa ilaaltanii kanatti akkasuma isteeppii saniin deemuu dandeettu jechuudha. Lakkoofsa bilbilaatti ergitanii lakkoofsa bilbilaa yeroo ergitanii deemtan akkasumatti filannoo isinii kaa'a. Filannoo tokkoof haga 4 yookaan haga 5 isinii kaa'uu danda'a. Lakkoofsa bilbilaa keessan booda jechuudha. Kanaaf nama sa'aatii firraan gobuuti gara biyya biraatti isin dabarsaa biyya Kuwait dhaqu. Kuwait keessa warroon jiraatan 583 kan gubbaa irratti argaa jirtan kana jechuudha. Gadi buutanii bakka kanatti kan Kuwait wanni adda isa godhu maali yoo jettan kan Kuwait kan biraan xiqqoo adda akkam gootu I qubee gurguddaadhaan isinitti agarsiisa. I akka Ingiliffaatti jechuudha. TU jettanii qubee gurguddaadhaan ispeelingii gurguddaa ta'een itti barreessitu jechuudha. Yeroo itti barreessitanii kaatan itti ergitan jechuudha. Itti ergitanii yeroo tan bifa gosa biyya kam akka erguu barbaadan mircaa filannoo isiniif kenna. Filannoo yeroo inni isinii kennu sanitti Itoophiyaa keessaa lakkoofsa koodii bilbila keessaniitii waliin osoo lakkoofsa tokkocha hin hir'isin itti ergitu jechuudha. Achi booda filannoo birrii hanga erguu barbaadan isiniif kaa'a. Bifa filannoo viidiyoo duraanitiin waluma fakkaata. Viidiyoo kanaan dura ilaaltan jechuudha amma isaan waluma fakkaata akkuma tokkotti deemtan jechuudha. ITU jettanii jalqabatti barreessitan jechuudha. Kanaaf hiriyoota koo akkasuma tokkotti fayyadamtan jechuudha. ITU jettanii warroonni Suudi Arabiyaa keessa jiraattanis akkasuma Suudi Arabiyaan akkam gootu bakkuma bulee amma argaa jirtan kana kunoo bakkuma kanatti asitti gadi cuqaastu as cuqaastanii yeroo kaatan akkanatti isinii baasa. Gubbaa kanarratti yeroo akkasitti kaatanii gubbaa kanarratti maaltu isinii ba'a bakka duwwaatu isinii gala jechuudha. Bakkeen duwwaan yeroo inni isinii ba'utti bakkeen duwwaa yeroo isinii ba'utti 600 kun akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Gubbaa kanarratti argaa jirtan jedhee ilaala yaada akkuma gubbaa kanarratti argaa jirtan kana jechuudha. Kun 600 jettanitti barreessitu. Warroonni Suudi Arabiyaa keessa jiraatan akka hin gongore sirriitti na hordofaa. Asitti ammas bakka gabbuutanii jala kanatti cuqaastu. Maal jettanii Suudi Arabiyaa kan Suudi Arabiyaa lakkoofsa biyya Itoophiyaa nama erguuf barbaadan san irratti lakkoofsa itti barreessitan koodii isaa osoo hin dogongorre koodii duwwaa 25 kan osoo irraanfanne jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa keessan taasistanii barreessitu. Achi booda filannoo bilbilaa birrii keessanii isiniif kaa'a. Akkuma yeroo kaaniiti jechuudha. Ani waan Suudi keessa hin jirreef lakkoofsa kanaan itti ergee ilaaluu hin danda'u. Isin ilaaltanii erguu dandeessu jechuudha. Internaashinaal lakkoofsa Suudii jechuudha. Akkasuma warroonni biyya biraas jirtan itti aansuudhaan isiniif qabadheen dhiyaadha. Warroonni ergaan kiyya kun isinitti tole sheer waliif godhaati. Hiriyoota keessan biraa waliif ga'a ergaa kooti. Namoonni yaada qabaatanis akkasuma gorsa adda addaa warroonni qabaatanis koomantii jedhanaaf kaa'ati. Hamma danda'een isiniif deebisa jedhanii yaada. Horaa bulaatii galatoomaa isiniin jedha. YouTube koo warroonni subscribe gochuu feetan Salmaan Tuubii jedha. Sarchi gootanii argachuu dandeessan jechuudha. Galatoomaa horaa bulaa isiniin jedha.